Akkam nagaa keessanii kabajamtoota daawwattoota kiyya kun daawwachaatti kan jirtan chaanaalii keessan FE Reactidha. Torban kana viidiyoota TikTokii gubbaarratti nama bohaarsan akkasumallee irraa baratamuu qabu jedhamu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Hagadhuma sagantaa kanaatti na waliin turaan affeerraa kiyya. Chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'aa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii. Ani koren jalade wanjira dundabe Positia, konetia, kaga kesan lehne filuputia Ani koren jalade wanjira dundabe Positia Fuudhee sirbi kun baay'ee sirba gidduu kana trendii gochaa jirudha. Sirba baay'ee namatti toludha. Akkasumallee babbarooti Oromoo kun TikTokii gubbaarratti baay'ee yaadannoo hataa jirtu ilaalcha nu godha. Ilaalcha nuuf godhamu miti. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa sinumti. Netia, kaga kesan lehne filuputia Ani koren jalade wanjira dundabe Positia Ani koren jalade wanjira Atimo boku kan isin cabiyyo dabdas meezo cabdu gammadutu masurreef shurraabi tokko qabdu jecha namaas tuffisaas utuma dhageessanii gammada akka waan iddoo lafa garaa geessanii yeroo arraa yoo ta'es yeroo isaa eegee guutu siifis maal keetiyyuun Suufiin isaanii baay'ee bareeda. Ana akka kootti baay'een jaalladheef. Focha fi garuu jarri wal duukaa fuudhiidha. Fuudhis yeroos. Akkam wantatti kana ammoo kortuusin. Sanadha. Yaa xinnoo see moodiin namaaf du'ee hin jira. Kanumaaf akkas ta'anii meeskii qabdu goddanyaas haa ta'u hiriyaa awwadaa'ii qabda yoo jiraate meeshin itti godhaa. Abdii naman kosachiisina. Yoo abdiillee namaa ta'uu dadhabdan hamilee namaan tuqina. Ijoolleen qormaata kutaa 12 qabxii gaarii fiddan baga gammaddan. Warri qabxiin hin dhufinis baga irra gammaddan. Maal jechuudha ni beeytanii nama hufeetu ka'uu danda'a. Kanaafuu ijoolleen tun abdiin biyya tanaa ijoollee ammaan tana qabxii tanan fidin. Maaliif kana booda ciniinnatanii akka hojjetan hamilee haa taanuufi. Maatiin firri aaliin hundinuu ijoollee tana bira haa dhaabbannu nageenyaa jiraadha. Dhugaadhaa isaatii ammaa kana barattooti kutaa 12 hedduun keessan akka kuftanii jirtan beekamaadha. Haa ta'u malee yeroo hundumaa kufuuttis gadduu otoo hin taane achi jabaatanii ka'anii hojjetanii jireenya ofii jijjiiruun ni danda'ama. Anaafis hawwii kooti jabaadha. Wayne. Abate. Ambal. Kolfaan qabu. Baadiyyaa Oromiyaan qabdu keessa deemtanii yoo ilaaltan sargiin cidhi jechuudha. Bifa isaa danda'ametti namni kamiyyuu wal fuudhee ni jiraata. Kanaafiyyuu waan nama kofalchiisu hin qabu. Nuttiin kolfina. Yene መልካም ሰው አረባካችሁ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። አባጫዳ ኢልማ ቀመዳ ኤቢሲዲ ኢልማ ሳይዲ ኤችአይጄ ከሐረ ቀዱ ቢራም ቡልቺሳ ላስላሳን bulchiinsa laslasaan damee nageenya
Bofi abbaa gadaa farsoon gowwaa. Gowwaa abbaa gareet. Haraqeen federaal. Nama haraqee dhuguu jiraate meeshaan itti godha. Siluma wallaalee abbaasaa. Barumsa keechaa kanani ari'ameefi kutaa afur keechaa gizee shanin kufe. Afur gizee shan kufte? Afur gizee shanin kufe. Maal beeka wannu mana takaarin dhabe? Siidha akka ati shanitti achi hin ceene. Loggomeetuma na qabe akka ati shanitti durallee maannoo lukallee na qabe. Maayindiin illee baay'ee aktiivii ta'uu diti. Maal jedhe? Maayindiin illee baay'ee aktiivii ta'uu diti. Maayinditti eessaa bareenni garuu? Afuritti shan kufee maayinditti hima qabachuudha jechuudha. Barattoonni kutaa 12 tiraansiidhaan maal jettu? Mucoo caattee maqtee karaarraa dugda laattee manatti taate. Barumsaa wajjin jaalala akkamii qabdu dur? Nadhiidha dur jaalalli keenya. Akkam ta'a jettanii eegaa turtan? Waliin torree 50 nadaan kan eege. Xumura irratti dhaamsa akkamii qabduuf? Taasistuuf guyyaa natti halkanii danda'uuf qophiidhaanii. Gaafa gaangee irraa buusanii intala. Hidda biitii shirritii maali biitiin billiqii dhirsa dhiiftee minjee aboof sarbetee ittiin jedhu. Yoonni gurbichi durumaa keedhaa hojii immoo gurbaadhaan ta'u. Malakkeen gondolloo bitaa araqeen boqqolloo bitaa yasoddee kunturroo citaa. Yoonni kuma laaluu barbaadu nama sodaatee kaana immoo. Kisingaan kee bachaasee atoon mancaatee asootee washalaan turree darbaasee. Itti barbaachisee sodaa nama kaana jechaadha. Utuma kaana yoo inni ta'e immoo jechaadha. Yoo kaana immoo yoo utuma kaana waarii dhaqee ilaaluu ta'e immoo yoo intalli boosse immoo. Pinsertiiti daggalaa intitiiti yaantalaa golafiisa yisiisaan galgalaa. Aadaadha. Oromoon gaafa wal fuudhu hin sirbaa. Arrabsoollee hin qaba. Aadaa akkas akkasii immoo ilaalanii sikaachuun baay'ee barbaachisaa. Keessumattuu dhalooti ammaa kun waan kanarraa baay'ee fagaatee jira. Akkamitti si mura? Jala kana akkatti bareecha. Taa'ee amma qoy. Qoy banda akkatti nama akkatti maaloo waan godhaarre. Eenyuma dabaddabe mucaachitti maal rifeensa sirreeffachuu dhaqee maal ta'a nagaadhaan ba'e yoo gale. Injiru garuu viidiyoo kana laaltanii warri mana rifeensaa qabdan namooti hamaa yaadda yoo jiraatanii of qusadhaa. Gochaa kanarraa of qusadhaa. Awwaan biraa isiniin jechuun barbaadu. Gocha kana duwwaarraa of qusadhaa. Hoo. Walli gaafadhaa qoy. Iddoo koo naannoo gafartee bishaan qoy nama gaafadha qoy. Qoy hello. Qoy naan siin jawwala. Siin jawwala qoy nama argadhe nama gaafadha. Naannoo si na jalaa badee obeettan jedheen. Iddoo kamii? Naannoo malkaa ateetee iddoo itti hirrifatan. Asiin daandii qaxxaamurtee asiin akkasirra godha. Asiin daandii qaxxaamurtee asiin akkatti sagoota. Malkaa ateetee jedhee naannoo kana miti garuu. Iddoo irreechaati miti irreecha malkaa ateetee. Akkoo malkaa ateetee siin jedheen beektamu. Daandii qaxxaamurtee asiin akkasirra gorsan jedhe. Daandii qaxxaamurtee asiin akkasirra gorsan jedhe. Naannoo malkaa ateetee jedhe. Kaameraa laala. Kana yaadda. Maali amma daandii gubbaarratti dhufanii nama dhaabanii namatti qoosuu maaltu fide?
bakka dhiisaatooti waan biraa fida ofii keessanillee miidhamtu akkasittiin Ugi kore kore sampai. Kengal kali. Easy lagi. Malo kai. Mali kambe. Bajaji foto. Mana ada buku revenue guys lah. Mana ada buku revenue. Ayo kita rumuslah. Hei, aku kau. Kigane? Jarukun bayi macofte jirti. Waan inde ufakade motor kaasa. Desa ni tu buat. Genya? Deh. Masih. Habe, berita. Kembali karci, kembali. Ada zoom ya. Hayin videoowwan qabadhee isinii dhiyaadhe har'aaf kanneen turani. Viidiyoo biraan akka walitti deebinutti yeroo gaariin isiniif hawwa galatooma.